Koloneel Abiy Ahmed farda Tirooyi Habashoonni qabsoo bilisummaa Oromoo ittiin laamsheessuuf ergatammoo dhuguma fira qabsoo Oromooti. Seenaa farda Tirooyi. Seenaa yookaan afoola uummata Giriik keessatti lola Tirooyi waan jedhamtu ture. Yeroo sanatti biyya sana keessa mootummaa adda addaatu ture. Isaan keessaa lama mootummaa Tirooyi fi kan Ispaartaa turan. Ilmi mootii Tirooyi affeeramee magaalaa Ispaartaa deeme. Gaafa Tirooyitti deebi'uunsaa ga'uu haadha manaa mootii Ispaartaa ta'e fudhatee gale. Kanarraan kan ka'e warri Ispaartaa Tirooyin waraananii haadha manaa mootii isaanii deebifachuuf itti duulan. Haa ta'u malee warri Tirooyi kana beekanii magaalaa isaanii marsanii dallaa cimaa itti ijaaranii eegan. Warri Tirooyi dallaa kana keessaa hin ba'an. Waraanni Ispaartaa dallaa kana cabsanii seenuu hin dandeenye. Haala kanaan osoo jiranii waggaan 10 darbe loltoonni Ispaartaas beela qorraaf dhukkubaan dhumuu eegalan. Filmaatni isaan qaban yookaan lola dhiisanii galuu yookaan ammoo mala ittiin Tirooyi seenanii guban malatu ture. Maree bal'aa booda mala tokko argatan. Farda guddaa mukaan hojjetanii akka kennaatti balbala dallaa Tirooyi irratti dhiisan. Akka waan garaa kutatanii biyya isaaniitti deebi'anii fakkeessuufis xiqqoo gara boodaatti deebi'anii warra Tirooyi irraa dhokatan. Mootummaan Tirooyis jarroo abdii kutattee biyya isheetti galtee jirti jedhee gara galgalaa balbala dallaa banee farda mukarraa hojjetame kana ol galfate. Halkan walakkaa ta'ee warri Tirooyi hundi yeroo rafan loltoonni Ispaartaa garaa farda mukaa keessaa yaa'anii dallaa Tirooyi bananii jaallottan isaanii ol galchanii Tirooyin gubanii barbadeessan jedhama. Egaan erga yeroo sanaa farda Tirooyi yookaan Troojaan Horse jechuun nama waan gaarii kan namaa godhe fakkeessee namatti siqee malaan nama balleessu jechuudha. Egaan waa'ee farda Tirooyi isa warri Ispaartaa mukarraa tolfatanii ittiin magaalaa Tirooyi seenuudhaan barbadeessaniirraa erga hanga kana dubbanne mee amma immoo gara dubbii ijoo keenyaa waa'ee farda Habashootaa isa Habashoonni ittiin Oromiyaa fi Oromoo kolonii impaayera isaanii jala turfachuuf maqaa Oromootiin hangonfataniitti haa deebinu. Koloneel Abiyyiif kittillayyoonni isaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akka farda Tirooyitti ilaalamu. Qabsoo bilisummaa Oromoo fi Oromummaa kan diina wajjin ta'anii balleessuuf gannoota 26 carraaqanii dadhaban fira fakkaatanii awwaaluuf sobaan Oromummaa dhaadessaa qabsoo bilisummaa Oromootti dhufan. Habashoonni farda mukaa Oppiidiyoo jedhamu kan maqaa Oromoo qabu ijaaranii miseensota isaanii keessa dhoksanii maqaa Oromoon haangootti ol baasan. Akeekni isaanii Itoophiyaa dulloomte faca'iinsarraa hambisuudha. Kan Itoophiyaa dulloomte facaasuu ga'e immoo sabboonummaa uummattoota cunqurfamooti jedhanii hubatu. Isaan keessaa inni guddaan Oromummaan dagaagee Itoophiyummaa ukkaamsa jedhanii amanu. Oromummaa fi Itoophiyummaan wal cinaa guddachuu akka hin dandeenyes tolchanii beeku. Kanaaf sabboonummaa Oromummaa qancarsuu fi Itoophiyummaa dagaagsuu irratti halkaniif guyyaa hojjetu. Kanas hojiitti hiikuuf fardi mukaa Habashoonni tolfatan Oppiidiyoon sabboonummaa Oromoo kan afaan Oromootti, seenaa Oromootti, aadaa Oromootti, eenyummaa Oromootti kabajaa hore sabboonummaan Oromoo xiqqeessa jedhanii cileetti dibuu fi Oromoo jibbisiisuuf halkaniif guyyaa yaalaa jiraatuu isaaniiti. Kana qofaas miti. Koloneel Abiyyi federaalummaa biyyattii keessaa balleessuuf akka hidhatee ka'ee ifaa godheera. Kanaafis ragaa guddaa kan ta'u dubbii inni dhimma kana irratti dubbate afaanuma isaarraa haa dhageenyu. Baatiilee amma tokko booda Osideeppaa kan jedhamu hin jiraatu. Paartii Affaar kan jedhamu hin jiraatu. Paartii Baneeshaangul kan jedhamu hin jiraatu. Paartii Oromoo yookaan Amaaraa kan jedhamu hin jiraatu. Paartii tokkicha kan Itoophiyaa hundi keenya kan keessatti argamnu uumnee jechuun dubbisaa itti fufe. Egaan kun hundi sabboonummaa uummattootaa dhabamsiisuuf akka Koloneel Abiyyi jedhetti Itoophiyaa kabajaaf guddina ishee durii kan saboonni cunqurfamoon keessatti mirga hin argannetti deebisuuf mala dhaayameedha. Kun ammoo fedhii Amaarota sirna olaantummaa Amaaraa durii deebisuuf hojjetan wajjin tokko isa godha.
Oromoon sabboonummaan injifannoolee hedduu nu gonfachiisuu amanuu fi injifannoolee kana tursiisuu barbaadu Koloneel Abiyyi diina sabboonummaa ta'uusaa hubachuu qaba. Yaa Oromoo sabboonummaa afaan keetti, aadaa keettii fi eenyummaa keetti kabaja hore dhabamsiisuu ni feetaa. Yoo feete Koloneel Abiyyi duukaa gugadhu. Yoo tursiifachuu fi guddifachuu barbaadde garuu sabboonummaa kee jabeeffadhu. Koloneel Abiyyi farda Tirooyi Habashoonni qabsoo bilisummaa Oromoo keessa kaayatan irrattis qabsaa'e. Koloneel Abiyyi seenaa Oromoo osoo hin taane seenaa warra Habashaa dhaadessa. Obbo Biraanuu Naggaa nama dhaloota Guraagee fi deeggaraa Koloneel Abiyyiiti. Dhaaba siyaasaa warra Habashaadhaa Gimboota Sabatti jedhamu geggeessaa turan. Har'a Izeemaa keessatti hooggana beekamoodha. Akka isaan barreessanitti kan akka isaan siyaasa biyyattii keessatti qooda fudhatan isaan kakaase sodaa qabsoo bilisummaa Oromooti. Baroota dheeraa dura mootummaa wayyaaniin hidhamanii turan. Mana hidhaa keessattis Oromoota umurii 10 amma 80tti arguu isaanii dubbatu. Oromoota mana hidhaa jiran kana dubbisanii qabxiin isaan hubadhe jedhan dubbiin Oromoo kun Itoophiyaa deeguuf akka deemu. Roorroon Oromoo irra ga'uu isaan dubbachiisee hin beeku. Kan isaan yaaddessu tokkummaa Itoophiyaati. Har'a Koloneel Abiyyi wajjin hedduu walitti siqanii qabsoo bilisummaa Oromoo duubatti deebisuuf sossa'u. Hojii Koloneel Abiyyi masaraa Minilik haaromsanii seenaaf ol kaa'uuf hojjechaa jiran ilaalchisee waan isaan jedhan viidiyoo armaan gadiirraa walumaan haa dhageenyu. ናዛስ ገባ ለማየት የአጼ ምኒልክ ዙፋን Masaraa Dr. Abiyyi seenaaf ol kaa'uuf tottolchaa jiru sana yeroon ol seenu teessoo Minilik dur irra taa'ee uummata nyaachisutu jira. Kana maal gochuuf deemtaa? Hiikaan isaa maali? Osoo dubbannuu kan Minilik qofa osoo hin taane kan Haayile Sillaasee fi kan Mangistuufaas achi keessa jira. Fakkoo Minilik gagaan hojjechiiseen teessoo isaa irra kaa'anaan jedhe. Akkasumas kan Haayile Sillaasee gagaan hojjechiiseen teessoo inni irra taa'ee seera muraa ture irra kaa'anaan jedhe. Maaliif karaa kana hunda deemtaa? Maal akeekni isaa jedheen gaafadhe. Rakkoo jirutu naan jedhe. Dargaggoonni Oromoo seenaa isaanii akka gaariitti hin beekan. Kanaaf dargaggoon Oromoo tokko dhufee Minilik akka Oromootti dhiyaachaa ture yeroo argu isa Minilik harma Oromoo muree fi jinnii jedhan sana ni qabbaneessaa naan jedhe. Amma dhugaa Waaqaa kan seenaa Oromoo hin beekne dargaggoota Oromooti moo Koloneel Abiyyii fi kittillayyoota isaatii? Dargaggoonni Oromoo irraa seenaa isaanii akka gaariitti beeku. Ittis boonu. Habashaa wajjin seenaa takka akka hin qabne. Hariiroon uummata isaanii fi mootummaa Habashaa gidduu jiru kan koloneeffataa fi koloneeffatamaa ta'uu qajeelchanii hubatu. Habashoota wajjin biyya adda addaa, seenaa adda addaa, gootota adda addaa, haala bulchiinsa adda addaa akka qaban baratanii jiru. Akka uummata seenaa mataasaa hin qabne seenaa Habashaa kan fudhatan miti. Namni kanallee hin hubannee fi hin fudhanne akkamiin maqaa uummata Oromoon haangoo qabatee yoo farda Tirooyi kan fira Oromoo fakkaatee Habashootaaf hojjetu ta'e malee. Itoophiyyummaa dagaagsuuf tooftaan Habashootaa inni guddaan tokkummaa isaa diiguudha. Oromoota kutaan addaan qoodanii wal irratti duulchisuudha. Koloneel Abiyyi akeeka kana galmaan ga'uuf hedduu carraaqe. Mee isa kanas afaanuma isaarraa haa dhageenyu. Andeemee Wallagga hondee garuu kana booda Jimmaaf Wallaggi, Baaleef Wallaggi, Arsiif Wallaggi Oromoo tokko ta'uu hin danda'u. Jechi isaa kun wayita Oromoon isa fudhachuu didee jira jedhee yaadda'etti Oromoota kutaan hiree Oromoota Wallaggaa irratti bobbaasuuf kan akeekkateedha. Mee hubadhaa laalaa. Kun farda Tirooyi Habashoonni qabsoo Oromoo ittiin laamshessuuf ergatammoo dhuguma fira qabsoo Oromooti. Shakkii tokko malee kun hojii farda Tirooyi kan tokkummaa Oromoo dhiigaa fi lafee ilmaansaan ijaarame diiguuf aggaammateedha. Koloneel Abiyyi maqaa Oromoon dhiigaa fi lafee qeerroo fi qarree Oromoon erga aangootti ol ba'ee waggaa tokko caalee jira. Haa ta'u malee Oromoon haala bara wayyaanii irra caaleen ajjeefamuu, hidhamuu fi qe'ee isaarraa buqqa'uu malee maal argate? Gaaffiileen uummata Oromoo kan kufaatii wayyaanee fidan kanneen akka abbaa biyyummaa Oromoo,
afaan Oromoo afaan federaalaa ta'uu, Finfinneen kan Oromoo ta'uun mirkanaa'uu fi kanneen kanaaf kana fakkaatan keessaa tokkollee kan deebii argate hin jiru. Mee waan Oromoon barasaa keessa argate jedhee Koloneel Abiyyi dubbate afaanuma isaarraa waliin haa dhageenyu. Itoophiyaa keessatti ergan aangootti ol ba'ee Oromoon dhibbeentaa tokko miti dhibbeentaa 0.1 bu'aa argate yoo jiraate sa'a 24 keessattan aangoo lakkisa. Kun rakkoo hin qabu ni jedhama. Nan beeka. Haa ta'u malee dhugaasaa yoon amma asitti dubbadhee rakkoo biraa waan natti humuuf hin dubbadhu. Garuu na amanaa. Oromoon waan argate irraa kan inni dhabetu caala. Yoon dubbadhe garuu Oromoota biratti rakkoo natti uuma. Maaloo na dhiisaa sagalee koo balleeffadheen Habashootaaf hojjedhaa waan jedhu fakkaata. Farda Tirooy fira fakkaatee qabsoo bilisummaa Oromoo laamsheessuuf Habashootaaf hojjetu. Egaan akeekni Koloneel Abiyyii fi kittillayyoota isaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti Farda Tirooy kan qabsoo bilisummaa Oromoo baroota 26f diina itti ta'anii bal'eessuu dadhaban fira fakkaatanii dhabamsiisuuf ta'uu qajeelchanii hubachuun irratti qabsaa'uun dirqama sabboontota Oromoo hundaati.